Ashamaa kafuunee hordoftoota fi kabajamtoota YouTube channel kiyya jalatti argamtan marti keessanuu kanaaf kan keessa akkuma beekamu har'as nama rakkatee gargaaruun dirqama keenya waan ta'eef hundumti keessanuu viidiyoo kana like share godhuun akkaan asumaan isin gaafadha akka amantaa keessanitti musliima kiristaanaa doon jedhanii akkuma beekamu obboleettii keenya nu warri fayyaa qabnu bakka barbaadan deemtanii hojjetatanii galtanii kan dadhabdan mana namaallee hojjettanii qaansiraallee hojjettanii hin bultu namoonni akkuma nuyi dhalatanii fayyaa dhabanii gurraan dhagahuu dadhaban ijaan arguu dadhabanii qaamni isaanii laamsha'ee manatti hafanii hundumti keenya akka gargaaru haga dandeetti keenyaan siniin jedha like share godha micaa asitti agartan tanaa gurri ishii hin dhagahu iji ishii hin arguu umrii ishii guutuu biyaansoo xiqqaate gara waggaa 30 manatti haftee jirti jechuudha. Gaashimee akkanumatti yeroo dhalattu ogguma dhalattu ijoollummaan qabee manatti haftee isaan achi waggaa duraa humna keenyaatti deemnee hakiimillee dabalallee ijibbaan amma ammaatitti rakkina kana qarqaaraa turre amma immoo nus umriin keenya nama hojjetu ta'uu dadhabee haati fa'i abbaan ishii naanii gara dadhabbiititti waan deemneef amma qarqaaramuu ishii qarqaaruu dadhabnee gara keenyatu dadhabuutti jirra. Namni amma ta'ee nama rakkataa fayyaa qabu itoo nu qarqaare jennee yaadna. Akkuma beekamu kun abbaa ishiiti. Asitti immoo maanguddoon isaanii akkuma agartan maddii jirti. Nama jabaadha. Mincaa tanaati gargaaruu hin dandeessu amma. Danda'u dadhabee tananii duraan baay'ee wajjin taa'ee dadhabee ammoo daraa booleenyi daraa gooftoleetoo gargaarsa nu godha. Biyya caccaalee kana keessatti akka akeedhaan illee deemnee ammoo xinnoo ishee furtii arganne jedheetti daraa gooftoleetoo gargaarsa nu godhaayi qooda humni keenya dadhabee duraa wajjin taa'anii doonee amma immoo daraa booleenyi ishee Abu Tolito was Opia when akkuma beekamu maazarri isaaniitiin baay'ina rabbi harkaa qaba fayyaas rabbi harkaa qaba kan fayyaas nama dhowwu rabbi isa kan uumees isa kanarratti immoo warroonni fayyaa qabdan hundumti keessanuu akka gargaartan abdiin qabu warri dandeechaan gargaara warri dadhabdan viidiyoo kana akka laaltanii biran dabarreen siniin jedha. Kanatti aansee maqaan ishee eenyudha? Asteer Taaddasaati. Akka namaa hin baranne haga ammaa mana barumsaa tokko hin seenne sinitti haa dhaga'amu. Namni umurii ofii hidhamee mana jiraachuu jechuun hedduu tokko ulfaata. Kanaaf hundumti keessanuu piliis siniin jedha haga dandeettii keessanii maddii dhaabbadha. Akkan argaatu jirutti mana kanatti dadhabduudha haati. Farsoo manaamna hojjetanii bulan malee waan hojjetatanii akka gaarii lafa'anii jiraatanii miti hundumtuu warroonni beekanii jirtanii jireenya ammaa kana hundumti keenya iyyuu waan beeknudha warri keessa jirru waan beeknudha warri keessa hin jirre immoo waan sinii dabarsaatu jirudha iddoo ulfaata waan ta'eef haga dandeettii keessanii birrii takka birrii lama osoo hin jedhini akka walitti qabdaniif asumaan sin gaafadha akkaawuntingii waan qabdu natti fakkaanne akkaawuntingii isaanii yoo jiraate nan gaafadha lakkoofsa bilbilaa immoo waasaappii manaamna waan qaban natti fakkaanne lakkoofsa daayirektiriiti kanaaf karaa lakkoofsa kiyyaan argachuu ni dandeechanii akkaawuntingii qabdanii gaashu jira kanaaf akkaawuntingii isaanii isiniif maxxansaa please namni umurii ofii yookaan du'ee hin duune yookaan immoo jiraatee akka umurii akka obbolaa ofii jiraatee baratee hojjetatee hin jiraanne hidhamee manatti hafu hunduma manaa baasnee akka ayizoo jennuun maatiin illee akka ofitti gammadan abbaan rakkatee sun illee ofitti gammade haga rabbiin isa jiraachise waan rabbiin isaa kenne waan ta'eef haga bira dhaabbannu asumaan isin gaafadha waan biraa isinitti baay'isuu hin barbaachisu namoota rakkate akkuma kanaan dura gargaaraa jirtan ammas akka gargaartan adaraan isin gaafadha waan galgala keessa itti dhufee miti waan umurii ishii iddilii ishii xaashii ishiidha kenne waan ta'eef hundumti keenya iyyuu kan rabbiin ishiidha kenne kan ammoo qooddachuu qabna hundumti keenya iyyuu karaa dhibamaatiin osoo hin taane karaa nagaatiin akka qooddannuun siniin jedha bira dhaabbadha baansoo xiqqaatee fayyuullee dadhabde
waan gaarii bakka jirtutti nyaattee uffattee miiccattee haadhiif abbaan kun itti rakkachuu didanii gurraanarra hin dhageechu namni yoo kaasee shintibeeti deemsisee malee hin deemtu namni yoo bishaan kenneef malee qixattee akka namaa sawwanni hin jettu waan baay'eedha. Kanaaf hundumti keessanuu hoosinitti ulfaata like share godha warroonni dandeessan immoo haga dandeetti keessanii gara akaawuntingii isaanitti naaf ergaa fiinsiniin jedha mee akaawuntingii keessan azuraa'e. Maashii lakkoofsa argannee jirra. Taaddasaa Gaarradoodha maqaan isaanii kan faazirii jechuudha. Akaawuntingiin kan faaziriiti. Lakkoofsa tokko duwwaa 4 jechuudha Itoophiyaadha. Hundumti keessanuu beektanii 61 duwwaa 7 57 32 irransi deebi'a. Tok duwwaa 4 61 duwwaa 7 57 32 lakkoofsi akaawuntingii isaanii screenshot irra sinii godha viidiyoo mataarran sinii godha jechuudha. Kanaaf hundumti keessanuu please namni haadha qabdu imimmaan irraa xaragi namni abbaa qabdu maddii dhaabbadhu sinii jechuu jaaladha. Warri namni fayyaa qabdus immoo akka har'a fayyaa qabdan kanaamti fayyaa dhabuunis ni jira akka hojjetattanii galtanii miti karaa tahuun ni jira waan ta'eef hundumti keessanuu bira dhaabbadhaan siniin jedha. Obboleettii teessanii umrii guutuu waggaa 20-30 osuma jedhanu mataan gaddaaffamee jiraatu kana mataa ol qabaan siniin jedha. Amma ta'e tokko biyaansi yoo arguullee dadhabde yoo dhaga'ullee dadhabde ofitti gammaddee akka jiraatu taasisaan siniin jechuu jaaladha. Kan obboleettii teessan Almaas Tasfaayee jedhama. Hundumti keessanuu like share godhan malee biraan darbina. Tuutukii irratti Facebook irratti share godhaan siniin jedha. Akkuma kanaan dura anis akka kanaan booda waan gaarii hojjedhu na taasisaan siniin jechuu jaaladha. Like share godha abbaa keessanii abbaa kiyya bichaa miti kan hunda keenyaati haadha keessanii bu'aa jiranii. Yoo abbaa qabaatte yoo haadha qabaatte isinitti ulfaata jedheen abdii qaba. Yoo obboleettii qabaattes immoo sitti ulfaachuu danda'a namni maatiin qabne hin jiru waan ta'eef. Kanarra waan isinitti himu qabu. Namni madaa namaa jibbitu namni madaa saba keetii jibbitu madii dhaabbadhu waan qabdu xiqqaa jabaa osoo hin jedhin. Kanaaf like share godha walitti deebinaa koomentii jalatti warroonni ni kennina ammanan kenna warroottan koomentii jalatti naa barreessaa. Rakkina hin qabu isaan toora gabaati waan ta'eef gabaadha jechanan dhufa. Gabaadha osoo hin ta'in immoo ani rakkina hin qabu. Ani bakkuma fedhee yoo na ergitan nan dhaqa maaliif jechanna saba kiyya namni nama ta'ee nama gargaaru yoo nan gazzaba dhabee kennuu dadhabe sagalee ta'uuf hin dadhabu waan ta'eef waan jiru irra deddeebi'ee viidiyoo isin hojjedha yeroon si'aatii qabaaddetti kaleessa naa bilbiltan nuti gaashe. Kanaaf nama kana dhufee kalee galgala naa dawwalamee ture. Amma ganama dhufee ani haga dandeetti kooti duubatti hin jedhu isin hooraftanii rabbiin isin gaafataa jechuudha. Kanaaf viidiyoo like share godhaa galatoomaa guyyaa gaariin isiniin jedha. Bye ciao.